جاللان سجالو خيسا ويسلا أنسي اللي كمسا نندبرتو بوكي خيسا يا دي رويسا سيجيسا جاللان سجالو خيسا ويسلا أنسي اللي كمسا نندبرتو بوكي خيسا جاللان سيجيسا نندبرتو بوكي خيسا يا دي رويسا سيجيسا anis fuula duraaf gaa albama qopheessaatiin jira. Kilippiidhaas haadha mana kiyyaatii wajjinis hojjedhee isiniif dhiyeessuudhaaf fuula dura amma gaa anis namaan biraa qaba jechuu kiyya hamileen tiyya fuula duratti ilaa ammaa jiru wajjiniin qabsoo qabaa ture jechuu kiyya sanumaa fi hawaasa kiyya irraa ture amma immoo yoo rabbi jee gama fuula duraatti albama hojjedhee fixadheetu jira muuziqaa hojjetamaa jira. So yoo rabbi jee kilippiidhaanis hawaasa kiyyaa wajjin wal agarra. Keessummaan keenya har'aa weellisaadha. Sanyii Arfan Qallooti. Waltajjii garaagaraa irratti sirbee sirbisiisee burraaqee utaalchisee shubbisiiseera. Weellistoota hedduufis walaloo fi yeedaloo kennuun akka dhageettii horatan godheera. Weellistoota akka Raajuu Muhammad, Na'imaa Abdurrahmaan, Abdishuu Ammaa fi Ramadaan Amoodiyaas warra maqaa dhahuun danda'amudha. Weelluu fi weellisuu yoo irraa baran malee itti hin himanii. Akaakayyuu fi abaabayyuu irraa dhangi'amee dachaa fi daraboo irraa dhaalee hiriyoota waliin moyxeffatee gabbifachuun dubbii afaan isaatiin nutti hime. Sooqa namni gaalli hiriira duraan laallata yaani anis weellistoota mana duraatiin laalladhee weellistoota mana duraa weellistoota Oromoo Alii Birraa irraa eegalii hedduutu jira gaa Alii Shabboo, Alii Birraa, Adam Haarun, Khadiir Saidii jira hedduu gaa zamana keenya kanattis qottu gaa Adnaan fa'aa jira hedduudha weellistoonni Adnaan Maammoo fa'aa Daayitee Mokonnon fa'aa jira. Eddu daga warra laalanii atti itti seenne jechuudha. Dargaggoota keessaayis warra buleeyyii keessaayis maqaa sii kaasetiin jira jechuudha. Dhaloonni kiyya Oromiyaa bahaa godina Harargee bahaa aanaa Malkaa Balloo jaajittiin daladhee guddinni kiyya magaalaa Dirree Dhawaati. Artiidhaas kan hin jalqabee magaaluma Dirree Dhawaati. Maqaan kiyya guutuun Taajuu Shurrubbee Haajii jedhama. Taajuddin Haajii Bahii Jumaan jedhama. Artist Taajuu Shurrubbee maqaan dhaloota isaa Taajuddin Haji Bayyuu maqaa Shurrubbee jedhu kana guyyaa keessa hiriyoota isaarraa akka argate dubbata. Shurrubbeen maqaa qoosaati maqaa rifeensa kiyyaati. Rifeensaan qabaachuu ture soo jabuutitti gaafaan jiraachuu ture rifeensa dheeraan qabaachuu ture soo sammooda hiriyoonni kiyya shurrubbaan dhawachuu ture yeroo hedduu saniif Taajuu Shurrubbeen anjaanii naayaman. Achuma maqaan qolatti maxxane irra guddaa namni waan na beekuun Taajuu Shurrubbee waan na beekuuf jecha albama irrattis Taajuu Shurrubbeen godhe. Ammallee beektaa bikka sanitti waatu jira. Abbaan kiyya nama aalimaa guddaadha. Nama mudarrisa nama ilmi hedduu nama qaraasisuu sheeka guddaadha beekamaadha. Harargetti soo kanaafuu Haji Bahiyyuu jee hoggaan artii gubba godhe Rabbi rahmataa godhuu fi abbaan kiyya ni akrame soo kanaaf Taajuu Shurrubbee godhuu na wayya jeetiin Taajuu Shurrubbee godhe. Artist Taajuu Shurrubbee gumgumee walaleessee weellisaa ta'uuf ciini yookiin aruuzni ganda qoree kan yeroo duraatiif sirba BCBC jedhu itti sirbe bu'uura akka isaaf ta'e hin dagatu. Wallahi ni yaadadhaa ganda qoreeti cidha dalagu jirra yeroo san ana garamni gaafa san jiru Ali Muhammad Diimaa falmataa roorroo Ali Muhammad Diimaa soo aliin gitaara taphataa keyboard taphatu akkasumas ni jira soo achittiin yeroo duraatiif sirba kiyya BCBC kaja'u. Isa stage irra wallise soo gaafa sanniin gammadee jechuudha. Akkam ture reakshiiniin namaa hedduu bareedaa ture kiyyaan hariifa jaan boo namayyuu ni qeebalan akka gaaritti.
gitaaraan taphatan nuti direerooti gaafa duraa artiin kiiboordii eegana wanta jaan malee gitaaraan namayyuu taphata gitaara kan akka aadaati namni direeroo hedduu taphata nu malee jechuudha soo nama kana jala taayitiin eegaa olaa gitaara naadhoon maal jaanii abaqaanis namileen na seente fedhiin qaba barachuun qaba jeetiin gitaara cabaa barbaadee gitaara cabaa san gitaarri kun ka dur alshabboosi darbe jaaniitiin harkadde gitaara san nin bite qarshii 60 nin bite cabaa bar kanan qabu san booda fuudheetiin garaaja geesse garaajatti namtichi tokkoon waliin naa wanta godhe jeeni godhee san booda haadatti bite harkisaa kun bareeduma wanti bikka kana cabaadha bikka gubbaarraa kanatti wanta joo kanatti bikka sana hiisisee san booda tolchisiisee gitaara sunitti tuttuquu ture san dura gaafa istiidiyoo kabbadaa lammaata gaafa almaas tafarraatii fi kanneen wanta jaan artii keessa tureetiin jira baay'ee gaafa san taayitiin isaan kana lala gitaara kabbadaa jira Ali achi keessatti Ali Muhammad Diimaa ni taphata san booda gaa isaan deeman anniin tuttuqa san booda gaa kiyya horachuun qaba jeetiin cabaasan bitadhee cabaasaniif bare san achi booda gaa gitaara biraa Finfinnee irraa hin harkadde ni taphadde boka gaaritti dhukkeen irraa kaasaniin bare gaa gitaara hedduu harkadde san booda gitaara hedduu sirba tokko jira kanin sirba kiyya keessa albaba bilaash ta'anii geeraruu qajo sirba gartii yaa rabbii keenya goitaa jiru sirbeetiin ture durgabrummaa wajjin nuumni ati numa beektaa qakeenya irra nu tumsi nu deebisii guyyaa bilisummaa teenyaas dhiisi waan hin godhu nama iyyuu kaanis tokkummaa jee kaanis kaajee kaanis jeemi anis rabbiin garadhe bilisummaadhaaf beektaa faniidha jechuudha hedduu si qofalchiifti waan hedduu jira maallaqaan nama bituun mootummaan gabroonfataa waan amma eegalee miti duri fasidu maallaqaan nama bituu yaadan inama wal bira qabdee ilaaluu qabde saba kiyya maallaqaa irra na wayyaa achi baate Sudaan seenetii Sudaan irraa Masri seenetii Masri irraa bishaaniin Xaaliyaan dhufee Xaaliyaan irraa Suuzaalaandii dabaree Jarman dhufeen kanatti kara mana gahaatiin guyyaa 4 moo 3 seente rakkoo hedduudhaan dabarseen mee rakkoo san keessaa rakkoo jajjabduun dabarseen so ani gaafaan biyyaa deeme maallaqa illee hin qabanne hin qabu waati qoon qaba so uummata Oromooti kana gargaareen bahararra rakkoo ajaa'ibaatiin dabarseen viidiyoo hundaan qaba bahararratti mucaa kiyyaa sirra kaadhee gaafaan baraa keessa deemullee suuraan qaba gaafaan achi gubbaarra bahara gubbaa deemullee viidiyoon qaba hedduu viidiyoo nama ajaa'ibsiiftuun qaba viidiyoo nama ajaa'ibsiiftu Tayu mal je teme akam dufte aya मैं अम्मा हर गए चबे जरा माल किसे था तू सिरा चबे وانت لك هندسي لا دبدسي اگرته بدانك يلا دوجرا لا هير ملي جنيس خبل ابو ما تمرات تجربه له دي اصغر من كمتا هي فولا ما ساكو دي دولار غدا جاني نكبا Dadaan illee laafatee kan warra laafatee maal goonoo bishaan tilaanni keenya sirra dhufi tilaanni keenya. Aboo goonoo qarasta viidiyoo dha. Yoosi maal. nin galaksa amma Facebook kana nin qaba. Bakka akka jirru. Furmaata nuuf daanam dibba torban irra piyaanii jiran. Aboo bishaan qararraa deemu yaadinaadha Oromoo. mucaan kiyya xiqqaan biyyarraa fudhadhee bahadheen biyya Itoophiyaa dhalate mucaan kiyya gadaan
achirraa ilaasiitiin fidadde mucaan kiyya kanaa fi inni gaa bu'aa bahii baay'ee waliin dabarree waliin baraha Suudaan keessaa fi Masri keessaas dabarree bishaan irraas hojii dabarree amma Jarman magaalaa Nuurambargii keessatti argamnu Azraa kottu gada koko obbaba hono mucaan kiyya san kana kun olaana gadaa taaju shurrubbee jaanini akkasii hawaasa Oromoo wal baraa ilma keessanii gadaadha maqaansaa afaan beekaa gadaa dhaamsa dhaammadhumee Oromootti akkam jirtan nagaa fayyaa jiin Akkam jirtan nagaa fayyaa daasan. nagaa jiin Nagaa qaddaniisan. afaan Oromoo akkamiin barat Hii baradam. Liggatteen barad. akkamiin eessaa barat Isaa baradamoo. Rabbiitu naa godhe. Rabbiituutu achi gara galeettiin Oromoo na barsiise. rabbiitu Oromoo si barsiise yes sir rabbi Oromoo si barsiise afaan Oromoo qacollotti haasuu tamee ati ummata kanaan maal jettaan warra nu daawwatu kana Dawutu kanaama. Ispoortii dalagu. ispoortii dalagaadha ammaa soo Akkasitti miila kan kee ispoortii dalee deemi. Isin nama dhaqqabdanii. nama dhaqqabdaani ayyee hawaasa wanni beekoo Nama akkam kana dhaqqaba? koo guddin dabarseen yoon dhugaasi oona wahaasuuti waan artistoota Oromoo keessan additti hin ga'een tun lafa anaaf isin eeguutti wal fuunee cidha godhanne egaa duraanii kophaa kiyyaan ture nama kophaa daa'ima guddisu ture amma dura waan tarbiin hawwatee turte eganaa anaaf isin biyya turte akkasitti naaf isin dhiheenyatti wal fuunee gaa'ela godhanne. maaltu sitti dhaga'ame baga gammaddan kana gidduutti Bakka walumaan gammanne. maaltu sitti dhaga'ame ofitti oluutiiti Ati gammachuudha nama tokko murtii qabattee taa'uunis takka gammachuudha nama jaalattus argattee wajji jiraachuunis gammachuu guddaadha. Wal arguunis nama fira keetii qaama keetii dhiiga keetii argattee jireenya kee wajji fufuunis hedduu bareedaadha. Na gammachuudha. Namni si argachuutti ani gammachuu guddaan qaba. Jiruunti jijjiiramtee gammachuu bareedduu qabaa bultii gaarii jechuudha. Bultii bareeda keessa seenee zaan jirutti yeroo jirutti wal agarra jechuudha yaamma. Anis fuula duraaf gaa albama qopheessaatiin jira. Kilippiidhaas haadha mana kiyyaatii wajjinis hojjedhee isiniif dhiyeessuudhaaf fuula dura amma gaa anis namaan biraa qaba jechuudha yaamileen tiyya fuula duratti ilaa ammaa jiru wajjiniin qabsoo qabaa ture jechuudha sanumaa fi hawaasa kiyyarraa ture amma immoo yoo rabbi jee gama duraatti gama fuula duraatti albama hojjedhee fixadheetu jira muuziqaa hojjetamaa jira so yoo rabbi jee kilippiidhaanis hawaasa kiyyaa wajjin wal agarra.